Asoosama gabaabaa ayyaa carraa koo ergan dhaladhee hanga har'a ga'utti rakkoo akka kanaa na mudatee hin beeku. Gidduu kana dhukkuboota qoricha dhabee lamaan al takkaa qabameen dararamaa jira. Waggoota kurnan darban lamaaniif gateettii warra kiyyattan ba'aa ta'ee dabarse. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baradhee hojii qabadhee mana koo mala koo jechuu ergan eegalee kunoo waggaa 2 guuteera. Sababa hojiitiif mana kireeffadheen magaalaa Adaamaa keessa jiraadha. Dubbii waa'ee kiraa manaa yoo ka'u namoota baay'ee dursee isaan suukkanneessa. Ibsaan ni badaa, ibsaan ni lakkaa'aa, dafiidhaan si rafii, bishaan galgala malee guyyaa hin waraabini ni lakkaa'aa fi kan kana fakkaatanii baay'ee na dararu. Dubbiin isaaniillee lakkaa'amee tilmaamamee waan uumiti. Warruma kireeffatan argeefan dhiisa. Yoom kana jedhu anis dhukkuba koo isa kanatu daawwaa dhabee na rakkisaa jira jechuu koo barbaadee miti. Galata Waaqaa hanga ammaatti mana yeroo jalqabaaf kireeffadhe keessaa hin baane. Aadde kumeen giiftii mana isaanii natti kireessanii baay'ee nama ulfaatoodha. Ilmi isaanii hangafti dhugumaadha. Dhugumaan umurii isaa dargaggummaatti akka manaa ba'eetti hafe. Aadde kumeen waa'ee isaa kaasanii yoo dubbatan garaa nama nyaatu. Tokkichi koo dhugoon barnoota isaa barachaa osoo jiruu dargiin fuudhee ibiddatti na jalaa erge. Ibidda sana keessaa gooftaan maccaa akka baaqelaa danfaa keessatti naaf baasee naa galche. Maalan godharee gammachuun koo suni oolee hin bulle. Fuudhii bultii dhaabbadhu jedhee osoon kadhadhu na didee bara 1992 manaa ba'e. Eessa buutee eessa dhabamee haa jiraatu haa du'u waanan beekuun qabu. Osoo du'e gadameessi dhalaa natti ture. Garuu ammoo jiraates hamma kana na obsee hin taa'u ture. Yaadaan fagaatanii deemanii imimmaan lakkuu maddii isaaniirra lolaasu. Anis gara kiyyatti kana qeerrummaa roorroo jibbaa fi manaa ba'ee dhiyaanna rasaasaa ta'ee fi allaattiin nyaatame kan qe'ee fi qabeenya isaa dhiisee osoo biyya qabuu kooluu galtuu ta'ee kan akka aadde kumee imimmaan isaanii bara baraan cobsaa jiraatan lakkaawamanii hin dhumanii. Manni koo haa lakkaa'u jedheen itti dhiisee isaan jajjabeessa. Dhugumaan isaaniif ilma dhiiraa tokkicha ta'us ijoollee durbootaa 2 qabu. Lamaan isaaniiyyuu baratanii hojii fi bultii qabatanii magaaluma Adaamaa keessa jiraatu. Abbaan warraa isaanii umurii ga'eessummaa isaaniitti dargii taarkii goolii diimaa irratti fudhateen aadde kumeen ilma isaanii mucaa durbaa Lalisee jedhamtu kan intalli isaanii deessi waliin jiraatu. Laliseen mucaa waggaa 10 caalleedha. Naannoo ani dhaladhee guddadhetti Oromoon nama muriidhaan isa caalu maqaa ilmaa yookaan intala hangafa abbaa fi haadhaa jechuun itti aansee ittiin waama. Kunis kabaja nama sanaaf qaban mul'isu fakkaata. Anis duudhaa Oromummaa kana hordofee aadde kumeen haadha dhugumaa jedhee waama. Haadha dhugumaatiin akka gaariitti walii galla. Akka ilma isaaniitti malee akka alagaatti illee nan ilaalanii. Buna dhaabanii ana malee yoo dhugan akka araadaa
isaan hin baafne yeroo baay'ee deddeebi'anii natti himu. Keessattuu yeroo ayyaana waggaa akka tasaa yoo ani dafee manatti galuu baadhellee nyaanni fi dhugaatii manatti naaf ergama. Coroorsaan gaafa ayyaanaa killeen isaan naaf laatan isa ani yeroo tiksee ture na yaadachiisa. Yeroon tiksee ture sana guyyaa ana ayyaana masqalaa yookiis garamfasaa ganama waarii loon waaree baafnee kaloo tiksinee quubsinee wayita deebinu okoleen qophaa'ee nu eega. Harmeen coroorsaa jechuun buddeena xaafii isa dhadhaan baqsaan itti coroorfame nuuf laatti. Dhuguma yaa mi'aasaa qaruu keessaa gorora nama cobsa. Qaaruu keessaa gorora nama cobsa. Isa kana nyaannee hiriyoota ollaa keenyaan walitti dachaanee sirba birraa yaa birroolee jedhu sirbina. Birraa yaa birroolee farda bitannaa yaa ijoollee jenna. Farda bitannaa yaa ijoollee haati dhugumaas isuma kana na yaadachiisanii walumaa galatti haati dhugumaa nama gaariidha. Akka warra manaa namaa kireessanii kan karaa irra taa'anii ba'aniif galan eegan dubbii namaa hin simatanii. Anis amalli koo kan akka haadha dhugumaa akkuma dhadhaatti nama hin quuqu jechuus baadhu tuqan malee nama hin tuqu jedhu mitiire. Abbaan of jaja qofanaan hin jedhinaa malee kanumatu egaa waggaa 2 guutuu haadha dhugumaa waliin na tursiise. Dubbii waa'ee dhukkuba kootii dagadhee miti. Haadha dhugumaatiin gurra isin duuche miti. Dubbichi akkana. Dhukkubni koo inni duraa yaala dhabee na dararaa jiru yeroo itti aanu nama qabuu fi sadarkaa dhukkubbiisaa wal haa caalu malee dhala namaa hundumaa isumna kana qaba. Jaalala eeyyee dhugaadha. Dhukkuba kanatu yeroo dhiyootti intala manaa haadha dhugumaa kireeffatte takka irraa na qabatee na gubaa jira. Magaalaa Iftuu ija gurguddatti. Magaalaa Iftuu ija gurguddatti. Ilkaan ishee yeroo kolfitu aannan ayyeetuu reefuu elman fakkaatti. Dhaabbanni ishee silaa waan ajaa'ibaati. Asaasaatti jedhamti. Godina Harargee ba'aa aanaa markaa bal'ootti dhalatte. Akka guddattee fi yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota afaanii barattee akka eebbifamte dhagayeera. Yeroo ammaa yuunivarsiitii Adaamaatti barnoota afaanii fi og-barruu barsiisaa akka jirtu qoradheen bira ga'e. Ani silaa hiree koo ta'ee shamarran magaalaa kan ija gurguddoo irra malee jaalalli tasumayyuu nan qabu ture. Kanaan duras yeroon yuunivarsiitii baradhu kanan jaalladhe kuulanii akkuma askaaluu magaalaa ija gurguddoo kan ilkaan aannanii isheenillee humashee na jaallatte. Kobala baaftee naaf balali'uuf jennaan anis jaalladhe. Akka askaaluu na hin boojine kan na gaddisiisu garuu jaalalli keenya milkoofne. Kuulanii waliin turruu kan dandeenye simisteera tokko qofa. Qorumsa waan kufteef gara maatii ishee fi firoota isheetti deebite. Erga yeroo sanaa waliin argine. Amma kunoo shamarree carraan hojii as magaalaa Adaamaatti walitti nu fide. Kanaaf jedhee halkanii fi guyyaa akka muka qoraaniin gubadha. Yaanni koo cufti waa'ee ishee qofa arga. Taa'ee oolee buleera. Yeroo meeqa dhukkuba koo kana baasee ittimee obbaafachuuf jedhee sodaadheen dhiisa. Sanuma nagaa ho'allee wal gaafanneen beeknu
Ijuma hannaatiin ishee ilaalaa. Silaa baay'inni xalayyaa isheetiif laachuuf jedhee barreesse osoo ittiin laatiin kukkutee gatuun isinitti himuu. Anumaa fi Waaqa gidduutti citii ta'ee haafu. Manni hojii kootii kasaaree waraqaan cicciree gatuu fi qalamni ani ittiin barreessu kanuma isaaniiti. Ani bitee hin beeku. Osoo dhukkuba koo kana dhukkubsachaa jiruu kan biraa itti aanunaaf dabalame. Caba irratti caba yookiis fanxoo irratti fanxoo jedhama mitiree. Akkuma barsiifata kootii hojii irraa ba'ee hiriyoota koo waliin xiqqoo magaalaa keessa waliinis bashannanaa oollee gara mana kootti yeroo qajeelu haadha dhugumaa nagaa ho'aa gaafadhee mana koo banadhee olin seene. Mana koo gaafan seenus amanuun dadhabe. Wanti ani arguu fi wanti ani ilaalu hundumtuu abjuu natti fakkaata. Dogoggoree mana nama biraa seenee jedheen takka dhaabbee of ilaala. Siree ani ganama osoo hin afiin akkuma irraa ka'eetti dhiisee deeme seeraan afame. Kaalsiin koo osoo hin miiciin akkuma argitti lafatti gaggatee hundumtuu guuramee miicamee seeraan ka'ameera. Kitaabolee fi barruuleen ani dubbise akkuman arge minjala jalatti gatee lafuma irratti bittinneessee dhiisee hundumtuu bakka bakkatti deebi'ee seeraan qajeelfamee jirra. Ofirra galagalee yogguun ilaalu poostaan lafa ciisicha siree koo irrattaan arge. Waraqaa ergan barreeffamaa qabu argee booda muddama keessa waan jiruuf ariifadhee dubbisuudhaaf sammuu koostee yaada koo guutummaattan of amansiise. Ergasiis barreeffama yookaas poostaa sana addaan banee barreeffama xixiqqoo jajallataa wa'ii yoomillee sin jaalladha jedhu tokkon arge. Wanti argaa jiru hundumtuu hibboonatti ta'e abjuus natti fakkaata. Gaafan taa'ee irriba keessan jiraa jedhu lakki ammayyuu ani rafne ofan beeka. Nama waan kana irratti dalagaa jiru tilmaamuun baay'ee na rakkisa. Haadha dhugumaatii jechuuf isaanuu nama guddoodha. Akkoo koo anaaf ta'uu danda'uyyuuti. Garuu ammoo harki isaanii keessa jiraannaan malee furtuun eessaa dhufamee manni koo banamee wanti kun hundumtuu ta'ee jedheen of gaafadhe. Laliseeniis mucaa xiqqoo waan taateef waan kana gooti jedhee hin shakku. Yoo Askaaluu ta'ee malee namni biraa waan akkasii dalaguu danda'u dallaa kana keessan jiru. Jaalalli Askaaluu guyyaadhaa gara guyyaatti natti cimaa deeme. Waa'ee tiyaataara mana koo keessatti hojjetame jirus naaf galuu dideera. Askaaluun ganama wayita baatuu fi galgala wayita galtuu eegeen ija ishee arguuf baay'ee nariifadha. Ija ishee gurguddaa urjii fakkaatuu fi hidhii ishee ililii birraa dhoof jettee fakkaatu sana ijaan osoo hin argin oolee yoon bule hirribnis nan qabu. Halkan taa'ee yaadaa fi qalbiin koo waa'ee isheetiin na dararamu. Yeroo tokko yeroo isheen haadha dhugumaa waliin haasoftu itti dabalamee haasa'uuf baay'ee neebodha ture. Garuu akka yaadan sana namaaf hin ta'u. Onnee dhabus manuma keessa taa'ee dubbii ishee dhaggeeffadheen ittiin mirqana. Ishee jaalladhee haafuu shamarran loqoda Harargee dubbatan dhaggeeffachaa osoon oolee buluyyuu hin quufu. Har'as akkuma yeroo kaanii hojii oolee yeroon gara manaatti galu wanti armaan dura mana koo keessatti raawwate ofii isaa lammeesseen arge. Isa darbe irraa wanti adda godhu yoo jiraate